يا هواس خين دبنان بوبيتاني الإفنان بوكيتاني ساي بالدلالي جانيني ساي بالدلالي الرابوف إبدا ديسوف المولا نيرك النيل دي فمن وقدا يا إلمان كين ولالان بري نياتي جنان خبيخو أفاني قوري جان بري مخهماتوكو نمنين بيني بري نياتي جنان خبيخو أفاني قوري جان حواسا خيسا دوغو غورني أرغما حواسو ما فدي خيسا دوغو غورني أرغما ماتي خيسا ليني أرغم ركو ليني أرغمتي ركو مو نبوابي خط والآن ركوني والآن ركوني والآن ركو خرانا غياتي والآن قرما وانو دغيا إجا وانو أرغا أكاتي چالف نولي نولي bakka adda addaati miidhaa zulmii agarra miidhaa agarra namootuma hawaasni keenya miidhame je'ee lolu miidiyaa kanarraa isinuma lolu kasababaa sanii namallee walitti bu'ee lolu kawaan guyyuu asirraa waa haasawu deebi'ee ufumaa kawal miidhus agarra تناقضات جانين دبي والديد دبي لما تول فالسيتو جانين نمتك ما خليه حواسن خنيني ميدمي جئ ركو حواسا لولو ديبي وفما خوال ميدو ساغر يا جولتين يا المانكي يا جولتين إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا قل إنما أعذكم بواحدة ما أمة خنان جي يا إرقما خيا وهم تكر سنقرس جيين ونال سنقرس أن تقوموا لله رب ما جيج تكو قد دابتني نمل ملي تاتني خب اللي نمل ملي والأقرتني والاتحساستني خب اللي دابتني لبو تيسنتي حساستني تفكر أكا واتين تلتن اسن أجججين أكا تين تلتن ميوا تين تلا ميوا قلالا سديرو مال التجر سياديرو غرم ديما جر مي تفكر قدا قد تين تلا جاء ربين كينيا سبحانه وتعالى غرم ديما جر فأين تذهبون أكا هواست أكا أمتت أكا أولت أكا ماتت غرم ديما جر غري ديما جر خوني غرو ملكيتي ديرو مال تاني بدوان نياتي مو بلا مال تلتبوي أكامتي درافي لغا الدباسو دمني أكامتي غزي تكالي حقاف دابتو دمني مالي في غيو جولن تينيا والميدون غيو جولن تينيا والهدون والتمون والأجيسون مالف دانغا أرغتو دبي جولتين مال تاتن مالف دبيخ نتي دانغا قدو دبي ركو نمالا ما بالإفني ركو حواسا مالف قونا يورا كلين أرغمت نمنو خنون دي نما توكو مالتو أدنو باسي غما واللولول چيسا ركو ولوتي يوفر ما تتقوني مال قبا مالف غما باني والفن يا جولتي نمني ميرا خيس جرو نمني يروخن أما ميرا آرا خيس جرو هاسوني خيخون اللين أكا إسان قل أمانان هاتو الإسون نرنجرو نمني أما ميرا خيس جرو ميرا هجا خيس جرو يواو ميرا حركة خفلتو خيس نمني جرو هاسوا خيخان اللي أكمتي أكا إني لالو رب متقشاتو بيغ هاتو
mee bayyanadha yaa ilmaan kiyya mee bayyanadha mee maaliif gama gama baatanii ganda ganda baatanii maa wal loltan maaliif wal fixxan rakkoo yoo argamte namoota rakkoon jidduutti argamte san jidduu maan finne maa bal'iftanii rakkoo gandaa yoo rakkoo naannawa adda addaa gootanii gama gama maaliif walit duultan dubbiin kun akka waan hamaa ta'e numa beeytaniimi rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa quraana keeysatti walaa taziru waaziratun wizra ukhraaja lubbuun takka lubbuun ufiifuu yakkamtuu taate yakka nama biroon ba'attuu ja lubbuun takkalleenu yakka lubbuu takkaan ba'attuu ja badii nami tokko balleeyserraa nami tokko hin gaafatamu badii muhammad balleeyserraa badii namni tokko ka muhammad jedhaniin balleeyse yoo nami tokko ka aliyyi jedhaniin balleeyserraa yuusuf hin gaafatamu abii bakarilleen hin gaafatamu abbaa badii san balleeysatu badii san irraa gaafatama amma miidhaan nuti wal miidhaa jirru nama lama fakkeenyaaf kan naannoo suuditti wal lole yoo naannoo yamanitti wal loleef jecha namni tokko xarafa suudii ka jiru yoo xarafa biyya takkaa ka jiru ka humaa takka quban qabne hujii isatti jiru miidhama yoo namni tokko ka karaa deemu miidhama namtichi kun immoo rakkoo takka quban qabu yoo fagaatte namoota biroo boolisa naannoo sanii shurxaa ofirraa eeguu malee nama akka kiyyaatu namiidha jee ofirraan eegu duuba akkasitti rakkoo tana keessa bu'ee rakkoon tun isa mudatti jechuudha haalli ani ijaan arge ijoollee teenya haala nama suukanneessu haala namni ilma namarratti hin dalayne nama gosa takkaa dhiisi nama ummata tokkoo dhiisi nama saba tokkoo dhiisi nama amantii takka wajji qabu dhiisi abbuma fedhe duniyaa tanarraa hattaa bineensallee akka amma nuti wal goone kana bineensallee namni hin godhu duuba obboleessa kan kee dhiira akka keetii akkasitti miidhaa akkas fakkaatu irra fidanii woywaachisanii odoo nuti ilaallee agarruu subhaanallah wanni dalagamaa jiru gara jabeenyi hammana hammaatu kun gara jabeenyi kun maalirraa dhufe ijoollee teenya maaltu akkana garaa nu jabeesse maaltu akkana garaa nu hammeesse maaltu akkana walitti garaa nu jabeesse akkamitti akkana wali garaa jabaanne maal taane balaa maaltu nutti bu'e ijoollee teenya mee xiqqoo miira keessaa bayaa waan inni isiniin ju'u kana na dhaggeeffadhaa yaa ijoolle nama lamaatu nabi biratti sallallahu alaihi wasallam wal falamanii afaanin xiqqoo afaan wal fuudhan namni tokko ni aare isaan lamaanirraa tokko hedduu aaree fuulli isaa kun diimatee hiddi morma isaa kun hundi akkana ka'ee dhaabbate fuulli isaa xiqqoo malee dhiiga naqate dhiin naqaawe fuulli isaa kana nabiin sallallahu alaihi wasallam ani waan tokkon beekaa odoo namtichi kun waan san je'e ka aarri kun irraa deemu وان سنين بخاج النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودو جيتش خنا جي ربي تم قنفت الشيطان الراجي تجو خنا سلا جي وان إني أما عاري سلا يستجر خون إرادي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خنا دفني صحابان اتهمان برنبينا كنجا صلى الله عليه وسلم سلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتي واني اما سرا ملتو خون عارخ سرا ديما جي نبيني جانين جنان نمتجو خون مال جي ابو دي ماسي انا وي مرات هذا جين نما مراتو اعوذ بالله جاء جي چوسات وي مرات دي جي دو يرون اما اسنتها سوخنا اكا نمتج خنا اللي تهونو ما صداد آتهم مو لتعيها أذن واعية قري وقبت عقلي وهبت وان كان نهبت جئي يادا بؤاء يتي في قنوتي والفن بؤاء يتي والمينة
bu'aa eenyutiif cubbuu walirra dalayna eenyutu fayyadata waan kanarraa faayidaa eenyutiif eenyu miidhamaaf fayyadate moo kamiidhu kanaaf fayyadate faayidaa eenyutiif maal taane akkamii gatteenyee rakkoo jirtu furmaata godhuu dadhabne namni immoo waan kana wal jalaa fuutanii dabarsitan yaa obboleessoo ibidda irratti banzeelan naqinaa ibiddi yoo bakka takka qabate warri isaat adagalleen bishaanin dirmata malee ibiddaan hin dirmatu makiinalleen bishaanin dirmata nami lama yoo afaan wal fuudhe tuutti takka yoo wal dhabde gandi yoo wal dhabe gosti yoo wal dhabde lammiin tiyya bishaanin dirmatti malee ibiddaan hin dirmatu maal taatanii aadaa hawaasa keenyallee wallaallee shari'allee wallaallee waa hunda seera duniyaan itti bultullee wallaallee seera heera maal jedhanii daggalaa yoo taate malee warra takkaa wanni takka isa biran gahin akka nuti godhaa jirru hedduu bareedaadhaa miti yaa obboleessoo namni aqlii qabulleen tokkollee waan kana hin deeggaru abbummaan fedhe atilleen hin deeggartu yoo aarri hoggasi jiru san taate malee hoggaa aarri sirraa gale atilleen waan san hin deeggartu ammoo shayxaanni as keessaa qooda qaba adda nu fageessu garaa walitti nu booreysu nama achi dogoggora dalagu san odoon ta'in namuma biyya jiru bakka biroo jirutti illee garaa keessatti jibbanna uumu hammeenya akka walirratti hammaannu uumu akka wal shakkinu ijoollee obboleeyyan wal godhattee laga wajji ceetee bahar wajji ceetee obboleeyyan wal godhattee wajji jiraattu waan argatte wajji nyaattee wajji dhuydee rakkoo wajji ba'attee wajji beeloytee wajji jiraatan hoggaa amma wanni akkanaa dalagamtu mee akkamii garaa kamiin ijoolleen tun wajji galti tabirolleen garaa kamii wajji teessimee shakkii walitti buufnee shakkii walitti uumnee akka waliin gargaarre akka waliin deeggarre akka walitti booharre taasisaa jirra yaa obboleeyso rakkoo tuuta muraasa takkaatiif ummanni keenya akka itti wajji jiraatu dhabee zanni walitti badee keessisaa walitti boorawee namni wajji yaa'ulleen haga wal shakku takka yoo garaa keessaa qulqullina hanga dhabu takka balaan akkasii nu mudatte yaa ijoollee teenya namoonni adda addaa ka bakka adda addaa jirtan haasawni afaan keessanirraa bahu haasawa bareedaa haa ta'u haasawa balaa dhaamsu haa ta'u haasawa ibidda dhaamsu haa ta'u haasawa araara ummata jidduutti fidu haa ta'u inna al'abda la yatakallamu bikalimatin min sukhxillaa laa yulqii lahaa baalan fayahwii bihaa fi jahannama 70 khariifaa akkana jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam gabrichi haa dubbii takka dubbata dubbii san odoo miizaanatti hin goone hangana dubbiin tiyyatun hagana geesse jechuu hayyaanne dubbii rabbiin jibbu dubbata dubbiin tun hangana guddattee laalle sababaa dubbii sanii ibidda jahannam keessa gaddeemaa amata 70 jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam man acaana calaa qatli muslimin namni obboleessa isaa ka islaamaa tokko ajjeesu irratti gargaare hattaa waloo kalimaa guutulleeni mi ishaarumaan akkas godha dhawa ajjeesa dhiiti dhawi mataa bashaysi mataa fottoysi mataa akkana godhi qaama cabsi harka cabsi jechuudha mitii ubeek ishaarumallee yoo kenne ishaaraa wahii agarsiise akka nama ajjeechaa san keessatti sharrakee tahaa jedhan wajji ajjeeftetti ilaalamta ati amma kabira jiraattee lubbuu san hin baasin akka nama lubbuu san baasetti lakkaawamtaa jaandu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa waan gaarii irratti wal gargaaruu nu ajaje waan hamturraa wal dhorkutti nu ajaje la ta'khudunna calaa yadi الظaalimi wala ta'xirunnahu ala alhaqqi axraa harka nama zaalimaa qaba isin keeysaa nama miidhu harka qaba haqarratti dhoorka akkas nuun jee nabiin sallallahu alaihi wasallam qaba zaalimni gosan qabu gandan qabu nami nama miidhu gandan qabu biyyan qabu
namni nama miidhu bakkum hunda jira waliigalaa nama miidhu san harka isaa qaba akkasitti ajajamne unsur akhaaka zaaliman aw madluuman obboleessa keetii tumsi isaa nama miidhus isaa miidhamus jedhan sayaa ergamaa rabbii jedhan sahaabaan kun isaa nama miidhu isaa miidhame ni tumsinaafi nama miidhameef tumsurree akka isaa nama miidhu yoo akkamit tumsinaafi jedhaniin sahaabaan nabii gaafatan sallallahu alaihi wasallam guyyaa inni miidhame tumsuun haqa ammoo isaa nama miidhu akkamit tumsinaafi jedhanii nabii gaafatan sallallahu alaihi wasallam wayta nabii maal jedhaniini zulmii sanirraa dhoorkitaa miidhinsa inni nama miidhu sanirraa dhoorkitaa santu isaa tumsuudhaa jedhan badirraa dhoorkite nama miidhurraa dhoorgite dhiisa abalu waan kana jettee dhoorgite santu isaa tumsuudhaa jedhan namni waan hamtuu namarratti hin dalagu boru wanni akkasiin irratti dalagamti jechuuf dhaba ilmoo namarratti waan hamtuu hin dalagan boru ilmoo teeti irratti dalagamtiif dhaban obboleessa namarratti hamtuu hin dalagan boru obboleessa keeti irratti dalagamtiif dhaban gosa namarratti hamtuu hin dalagan boru gosa teeti irratti dalagamtiif dhaban maatii namarratti badii dogoggoran dalagan boru maatii teeti irratti dalagamtiif dhaban lubbuu namarratti akka malee hin dalagan sirratti akka malee dalagamuu sodaadhaaf kanaafuu obboleeyyan kiyya yeroon amma isinitti haasoo kanarraa namni rabbi aqlii isinii kenne namni rabbi beekumsa isinii kenne namni rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sagalee isinii kenne rakkoo ijoollee teenya jidduutti deemsifamaa jirtu san yeroo gabaabduu sanatti akka dhaamtaniin isin kadhadha maqaa rabbiitiin namni sagaleen isaa dhagayamtu namni waa bu'aa buusuu danda'u ka bakka sanit dhihoo jiru yoo waan kana qaceelee nurra keessa beeku yeroo ammaan isin lallabu kanarraa kaaftanii rakkoo ijoollee teenya jidduu deemaa jirtu san akka dhaabdaniin isin gaafadha ijoollee teenya jidduutti waan deemaa jiru san ilmaan kun ilmaan keenya bakka fedhetti dhalatu oromiyaa tanarraa ilmoon tun ilmoo teenya namni kun nama keenya namni kun ummata keenya rakkoo isaan jidduu deemaa jirtu san halkan edanaa kana bira akkan dabarre hanga dabreewu rabbiin nu haa araaramu asumatti akka dhaabdan nama amma miidhamaa jiru akka miidhama san irraa dhaabdan namni waan kanaa miidhame yoo jiraate akka hawaasa kiyyatti buula kafallee wal aannee ummata gama fayyaa gara nagayaa akka deebif wanni tun deemtee rakkoo hawaasa keenya akkan taane wanni kun deddeebi'aa jirti deddeebitee amatuma baranaa kana keessa amatuma kana ka amma fixaa jirru kana 2016 tahee 17 tahee 2024 tahee 2046 jennus akka hijirattis amata dabarsine kanarraa ilaa har'atti wanni kun yeroo hedduu nurra deddeebi'aa jirti wanni deddeebi'aa jiru kun immoo waan bareedaadhaa miti wanni kun lubbuu namaati qaama namaati yaa obboleessa kan kee tokko akkuma ati jiruu jirjiirratuudhaaf deemtetti jiruu jirjiirrachuu deeme hoggaa haalli rakkinaa kun isa mudatu si gammachiisa hoggaa nuti miidiyaa irratti asbaafnee ilmaan xixiqqaa kana ijoollee tan miidiyaa agarsiisaadha waraabaadha viidiyoo waraabaa hoggaa nuti wal miinu kana haati as jirtu haati ilmoo san dhalte abbaan ilmoo san dhale warri ilmoo san qabu maaltutti dhagama yaa obboleessoo abbaa ilmoo sanii qofaami haadhallee qofaami namumti waan kana arge maal nuun ja'a miidiyaa irratti ummata akkam nuun ja'a akkamin nu madaala akkamin madaalamaa jirra maal godhaa jirra yaa ijoollee tiyya maal godhaa jirra maal jirra maal taane balaa maalumaan nu bu'e balaa maaltu nu bu'e
balaan tun hoggu takka ol kaati gad deebiti nama meeqaas jidduu dhabaa jirra nama meeqaatu qaama isaa hanqaama hir'ataa jira nama meeqaan lubbuu dhabaa jira nama meeqa qabeenyi isaa badaa jira nama meeqaatu akhiraa dhabaa jira nama meeqaatu rabbi dhabaa jira yaa boo rabbi haa sodaannu gama rabbi haa deemnu yaa obboleeyyan islaamaa rabbi haa sodaannu aboo ummata nu daawwatuuf illee kabajaa haa goonu ummata keenya illee kabajaa haa goonu diin illee kabajaa haa goonu badii amma ijoollee teenya jidduutti deemaa jirtu tana yeroon amma isinitti haasa'u kana booda namni tokkolleen akka hin miidhamne namni ijoollee akkasi qabee harkaa qabdus yeroon amma sitti haasa'u kanarraa ijoollee san gallakkisitu warri wal miidhaa jirtan miidhaa walirraa dhaaba rakkoo argamte gattaa'a waliin haasawaa akka itti haasoytan ni beeytani nutillee yoo afaan wallaallee isinirraa fagaanne isin ammoo akka itti haasoytan beeytani akka itti wal araarsisanis ni beeytani aboo teessanii ijoollee walittin eeginaa yoo gama baatanii isinis gama tokkoo gortanii tokkos gama tokkoo goree daranuu dubbiitan akka oowwitun taasisinaa yaa obboleessoo gara dubbiin itti dhumtu gara itti namni nagayaatti argatu gara itti namni walitti araaramu gara sanitti fuula haa deebinu bakka dubbiin irraa kaate ani hin beeku isin ammoo beekutu mala ani immoo miidhuma namni wal miidhu arge waan san garaan na ba'atuu dadhabe waan sanin taa'ee ilaaluu dadhabe ijoollee tiyyata miidhamtu ijoollee tiyyata wal miidhu akka itti cal'isu wallaale akka abbaa tokkotti eessarraa dubbiin kun kaate eenyutu dogoggora badii qabaa eenyutu waan kana eegalee eenyurraa kaatee haqiiqatti ani keeysan beeku duuba isin ammoo wal beeytan yoo fagaate nama lamarraa kaati gaa wanni kanaa silaa waa ummatarraan kaatu rakkoo nama lama jidduutti argamte bal'ifnee akka amma mudanne kana muduun waa aqliidhaa miti mee oggu takka aqliitti deebi'a aqlii teenya ta rabbi nuu kenne tanaa yaadaadha rakkoo tana gama furmaata akka naa gootaniin dhaamsisni dabarsa warri wal lolaa jiru lola san ammumarraa akka dhaabdan namoonni birootis dirmattanii waan kana jidduu seentanii akka dhaabsiftan warra wal dhabe kana nagaya akka jidduutti buuftan haati ilmoota biyya jirtu nagayaan akka raftee bultu abbaan ilmaanii akka nagayaan rafee bulu namni ilmaan alaa isa biraa bahe yaa dhiiroo maal keessa jira je'eetuu yaada jira yoggaa ijoollee wal loltee wal fixuu eegalte jedhan jeeqama akkamiitu hawaasa jidduutti dhufa hadaraa rabbi jecha waan kana gattaa alaala rakkoo jirtu sana furmaata taasisaa jechuu isin kadhadha akka abbaa tokkotti akka abbaa ilmaanitti isin kadhadha akka namni ilmoo ofii kadhatutti isin kadhadha rabbi jaa jidduu seenaa ijoollee san adda dhaaba aboo ijoollee teenyaa miidhamaa jira maal taatan aboo aqliin maal isin taate yaa ijoollee maaluma taate yaa abbaa hadaraa waan kana yeroon amma isinitti haasa'u kanarraa rakkoo tan akka ijoollee teenya jidduu dhaabdan akka nagaya nuu buuftan akka araarri ijoollee jidduutti bu'u isin gaafadha jazaakumullahu khayran rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan isin tattaaffii gootan keessa barakaa kaayee rakkoo hawaasa keenya jidduu jirtu rabbi jidduu haa fuudhu nagaya rabbi walitti haa taasisu rabbiin qabbanaa fi nagaya akka nuu buusu rabbi irraa kadhadhaa